bakami jajada bareda kesati andalem sabakana fi agarsiiftu sabata oromoon beeku qabnu macaan kun yam fakkiin haaceen du'ee jira haacee akkuma dhaaltuun jettee gaafilee dhumaan haacee gaafataa turanii deebisanii andaalee minis gaafataa turan amma ta'e interviyuu isaa sana dhiyeenya argee erga inni hidhamee argee tokko jechuudha handuran argine akka waan itti qopheessanii waan raawwatan kana hundumaa raawwataniiti. Okay. Malumeti kawan malu. Ya orang orang tu beku kan behagerin agara meti dia macam mali fi kacale orang iman orang hayun orang gaf ulbat gaf art ulbat gaf kapsu ada timwai sabak abate ulbat. Mesti begara gadi itu sih. Tu maaf karat itu kan karat itu tuh mali dah sebab misalnya mali dah artiston orang boru kan olbani mo hangam abdi kabu wanti harta jurukuni wanti kali hasil berarti harta mota hero isa itu andale mereka jurukuni artiston lagana oldu fini ijolle gana guddata jirani mo mal isani tim isa hangam hamile goratani arti oromo kana konjechu fi oforegani olbawan jedhu oromo diadu diwa jene sadarka sana bagi jara waina arti oromo samni tokko arti yon kamne ada fi sabu isa duda isa nama isa mudus nama isa hojjetu yo hin kamne saba hinjire jedhame la kamun danda'ama sababi isa namni tokko samni tokko kan jiraatu arti fi ada isa sabu isa duda isa gaaf olbee mudate akka sanatti jiraata jechuudha fakkeenyaaf irreecha yoo fudhanne akkuma sana anduraalemis wanti inni hojjetu kun saba kanaaf malee waan dhuunfaa isaatiif hojjetu miti waan gadi namni maaliif waan akka daa'imaa kanaan nu guddaa kanaaf namoota aartii oromoo kanarratti hojjetanii fakkeenyaaf mucaa akka soora abdatas anaafaa gaafa fudhannu mucaan suni namuma qoosaa ho'ii fakkaata ture garuu wanti inni hojjetu wantoota gurguddaadha akka qoosaatti waan gurguddaa baay'ee hojjetaa ture karatti kutanii kichuu kutanii hambisanii jiru jechuudha akkasuma immoo ijoolleen aartii oromoo kana keessatti gahee qabanii Adam sama jiru waggoota dhiyeenya kana keessa kan duri caala Adam sama jiru karaa walalootiin karaa waan adda addaatiin karaa waaqotiin warra hojjetanii aartii oromoo kana keessatti gahee warri qaban hundumtuu ijoolleen baay'een adamsamaa jiran maaliif adamsamaa jiranii eenyutu adamsaa jira eenyutu dabarsee kennaa jira jedhee oromoon waan kanarratti itti yaadee hojjechuu qaba. Namni tokko gaafa rakkoo wayii uumamee shakkamee fakkeenyaaf akka amma andaaleen kanatti shakkamee gaafa mana hidhaa galu wanti rakkoon oromoon qabdu tokko guddaan maalidha namni sun waan kana godhe jettee fudhachuu dura akkamitti ta'e haala kamiin ta'e maal irratti ta'e sababii maaliif ijji sarra kaayamee namni kun sadarkaa kanatti miidhamuu danda'e jedhee namni hubatee waan sana faana bu'ee qoratee adda baasee dhugaa jiru itti murteessuu danda'u qaban jedhaan akka saba tokkotti oromoon waan ofii isaatiif ta'e tokko namni kun nama isaatii nama aartii isaatiif hojjetu waan boru dhufuufis ta'e waan kana dura darbee jira wanta darbe wanti godhamu jiru garuu kan kanaan booda dhufuuf immoo oromoon qophaa'aa ta'uu qaba yeroo kamittuu waan dhufu ofii isaatii hojjetachuu danda'u qaba qoratuu danda'u qaba hubachuu danda'u qaba. Asuma media marratti baane agenda diini nu kenne agenda jala deemtuun diina warri maallaqaan ijoollee oromoo gurgurattu ijoollee oromoo sadarkaa gaarii jirtu gurgurattee ittiin viillaa ijaarrattu ittiin makiinaa viillaa bittu leedii maal irratti namoota gurguddaadha. Deemtu jallu gaara Tidisa kalas anu baba. Isa lammati gasti garan senu jechu. Namni ol sente miuti qabattente ne maaki difam. Wanta amma maaki naasofte kun maaki irra deebita difama. Dhageeffadha.
Oromoon duraan iyyuu waan seeraa namni hedduun jechuudha waan seeraan beeytanii waan isiniif ta'uun beeytanii jechuudha. Isinii galame wanti amma maakiin haasofte kuni waan baay'ee of keessaa qaba. Tokkoffaa waan gadakkaas waan isin dura namni yeroo baay'ee hin kaasin waan gadaa kana waa'ee gadaa kana yoo jennu waa'een gadaa Oromoo kun waan salphatti isinitti fakkaate. Sirna gadaan bulaa ture waggaa 600 dura jechuudha Oromoo. Waggaa 600 hubadhu waggaa 600 jechuun har'aa miti jechuudha. Waggaa 600 dura sirna gadaatiin bulee faranjiin gadaasis dimokiraatis ka jettu kana gadarraa baafattee nu jala sagaleen deebi'aa jira. Gadarraa baafattee sii galame sirna gadaa Oromoo sanirraa faranjiin fudhattee ittiin bulaa jirti har'a. Gadaa san doomsuuf gadaa san balleessuuf osoo nafseen meeyin itti wareegamee nafseen meeyin itti badee gadaa san UNESCO irratti galmeessanii Oromoon sirna gadaa mataa ofii qaba biyya san keessa. Way Oromoo kana bar Oromoo warqii kiyya bar Oromoo warqii teenna bar warqii bar isin warqii isinirra wallaaltan malee isin warqii bar laal sirna gadaa kana sabni tokko kan qabu hin jiru. Sabni tokko sirna wayii aadaa wayii kan qabu hin jiru. Fakkeessi Oromoorraa Oromoon kun akkamitti sirna gadaa qabaate jedhee raruu uffatee kallee uffatee nulleen aadaa kana qabna jedhee kunullee aadaa ofii uffata ofii kana uffate malee hin jiru. Waggaa 20 har'aa dura sabni fedhe Itoophiyaa san keessatti aadaa qaba jedhee dubbatee hin jiru. Isinii galaami walaa taanii dhiisati. Waggaa 600 dura garuu Oromoon sirna gadaatiin bulee faranjiin har'a silaa beekumsa qabdi jedhamtu sirna gadaatirraa gadaa ka jedhu kana dimokiraatisitti geeddartee afaan ofitti ittiin bultii jechuudha. Sii galaami waan kana kaaftee har'a qacaleen intalti Oromoo isin keessa jirtu. Gadaa kana doomsuuf nama meeqatu lubbuu gadaa kana ijaaruuf sirna gadaa kana UNESCO irratti beeksisuuf ilma Oromoo meeqatu wareegame ilma Oromoo meeqatu immoo waan hin beeknen qaree jedhee tokko maraatan asirratti ol ba'ee gaafa irreessaa san nutti ajandaa baasaa ture jechuudha. Sunillee diina qabee dhageeffadha. Diina jechuudha. Yoo qaree mana ofitti galee haa qara'u. Gadarratti dhufee bu'ee namni jedhe sunillee diina jechuudha. Laal waa'ee Oromoo kanarratti yoo dubbannu amantaa fi waan tokko bakka tokko finnee hin dubbannu. Gadaa jechuun fakkeenyaaf amma gadaan sirna gadaa kanarratti jechuun namni tokko namni Oromoo ta'e gadaan kun UNESCO mitiiti oduuwwan UNESCO olii jiraatte haa galmaa'u jedhuu qaba malee as qabee achi qabee waan har'a ani baay'ee wayi an dhaloota kiyyarratti waggaa 3 asii dura waggaa 3 hin dura qaaqa amma miidiyaa irratti qaaqamutaan argeen beeku. Amantaan har'an dhufne amantaan kiristaanaa har'an dhufne amantaan musliimaa har'an dhufne amantaan waaqeffannaa har'an dhufne Oromoon baay'ee wayi amantaa waaqeffannaatiin bulaa tureeyyuu waggaa 30 har'aa waggaa 50 har'aa dura namni guutuun kanarra kana jedhus waaqeffannaan ture. Ija lagatti beet waaqa kadhatee gaaratti bee waaqa kadhatee masgee gaaddise. Izo hidu galajara mafta bile muka Mitarafi jallatuwal. galajara gidida Kiyyuu yako afaan Oromoo. Gaazexee atilee Oromoo yaaluuti dhugaamo. Akkasumaan ta'u. Maal dubbis please maal sin jedhan Asii Oromiyaa yaaluut afaan Oromoo asaa jedhani. Oromoo isaa yeroo Animoo keenya kanatti wanta adda addaa musitti muu mana keenyatti Oromoo isaa jaja waan jarri jedhan kanarra deemaa kanaasaa shut the fuck up bro like ani nasaa alam laayne la dhageessi namni akka itti toletti dubbachuu qaba akka toletti ciisee qaba namni akka barbaadetti dha kana dubbadhu kanaan haasa'e በዚህ ጸልይ ይሄን ብላ ይሄን ተኛ ይሄን ብሉ እናንተ የምታዙኝ እኔ አልታዘዝም ለማንም ሰው እኔ አልታዘዝም የፈለገው ሰው ቢመጣ እኔ አልታዘዝም በአይምሮዬ Yes bro. ነጣጣ ነው ይያችሁ Yes.
ለምን መስኪዩ ና ቺፕስ አርጎ ሲጋና ሞሌኮ ቢሊክ ሲከፈሉ ባጆይ ጨልሰኒ መስጥዩ መነክራ ሲከፈሉ የነኛ ሳክታው ወይ ላሊ ኦጂየ ሶላሊ አከት ቢሻሱ ይሄው አንዷ ደግሞ ነው ቢል ከፍላለሁ ያለች ነው ከስራ ከከፈልሽ ርገጭ ችግር የለም ታዲያ በቃ ተከፈልሽለት እውነት ተሳር በቃ ተስማ ሞባይሊቲ እኮ ከፈልቱ የአንድ ወር የስልክ ክፍያ ከፈሉልኝና ወሩን ስደቡኝ እስኪ ወሩ ሙሉ ወይኔ የውለት እኮ ነው የሞባይል የአንድ ወር እንኳን ሮሚ ላብጀት ታቂያች ትበረሽ ሲል ወይዬ ኑዚ ጻፉ ዛምቀኛ ተጻፉ አንድ ሰዓት ዳከመትና ወጣ ቆረብዳት ሞኔት ነው ባየ ቀብዶ ምናውነች ነው ይጓረብኛ ፍዛ ቆይ ድጋሜ ቢሆን የተቆይ ወዲ ተብላታ እንትና ላስገባላችሁ ጂጂኪያ አራሰትዮ ፍቺ እኔ ምንም አላረኩም ይወደኔ እኔ ምንም ማን ነው ይላክ Berarti asal tu mana gede. ነራባሲ ይሄንን እንትን ሻበላ የሆነ ልጅ ከካሜራ ዞር አድርጊ ነገ ይረግጡልሻል ዴሚች ረፍ ኧረ በቃ እሺ ምን ከሰው ጋር ፍቅር እንዳለው ሰው ካሜራ ላይ ይዘሽ ትመጫለሽ ነገ ይረግጡልሻል እሺ ምን ፈልጋችሁ ነው ላካችሁ ሞኒ ኧረ መላከብሽ ሰው የለም ሴትዮ ለቀሽ እግዚአብሔርን ያለው እንደናላችላት ይኸው እኔ እዚህ ሁለቱንም እጄን እያዩ ነበር እኔ እንትኔን ነው ይዤ ነበር አላኩ እሺ ሶኒ ታረጋለህ ወዳችኋለሁ የሀገሬ ልጆች እሺ አንተን አልወድም አንተን አይደለም ሴቶቹን አንተን አልወድም ኑራ በኢማን እሺ ቆቻው ለበላችሁ እሺ ኧረ ብለሽናል የኔ እናት ይበቃናል ጠግበናል እገማለሁ ሮሚያ ደራዋ ካሉራ ባስ እወዳችኋለሁ ሁለታችሁ ትቢ ለምን ተነክሰሽ አትመጪም አንደኛሽ እያሳየሽን እያነበብን ይሻላል አዎ እንፍት ያ ሞዲ ቢዴ ለኪበር አና በርከን ሸርክሴ ከርጌ ያ ከከት ሞላ ደገ ኩማካንን ቱሉ ስለስ እኔ ነኝ ቆይ ማን ላምጣ ቆይ ዲዮን ነስሩ ላምጣ ቆይ ላሊ አጂ ሶናሊ ጂጂ ላምጣት ቢዲ አዲስ እንትኗ ነው ባይዘው ተዘግቶባታል ላይቭዋ